Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa lammii nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Anis obboleettiin teechaan nagaa fayyaa kootii isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyorraa abdii guddaan qaba. Egaa akka har'aa waleen eessatti argamti yoo jettanii mana istiidiyoo kiyyaa keessatti argamti. Duraan dursa kiyyaa istiidiyoo kee keessatti na affeeruu keetiif guddaa tokko galatoomii eebbifamiin siin jedha. Itti aansuudhaan immoo warroonni kiyyaa lammiitiif maatii hin taane like, share, comment, subscribe gochuun gara mana isheetitti dabalamaa jechuun affeerraa kootii. Warroonni maatii ishee taatan immoo ishee cinaa dhaabbattanii jajjabeessitanii asiin geessan ammallee akkuma duraanii san akka biraa hin hafne like, comment, share gochuun ishee jajjabeessaa yoo dogongora qabaatte immoo itti himaa siniin jechuun affeerraa kooti. Har'a waliin maaliif istiidiyoo kiyyaa keessatti argamte jechuun keessaniin oolu har'a gaafii kiyyaa lammee naa dhiyeessite deebisuuf dhufee anis eeyyamamtuu ta'e yaadee jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti immoo na wajjin turaa jechuun affeerraa kooti. Okay. Qaxxitumaan amma gara sagantaa keenyaa seennaa. Gara gaafichaa seenna jechuudha qaxxituma. Eessattaan tudhaan kiyyaa koo gaafii na gaafattee dafee siin deebisnee turuu kootiif na offalchi haalli naa mijachuu waan dideef hin ture. Gaafichi akkas jedha qophii wal baruu irratti akka waamicha koo kabajjee argamtu mirga kennaa yookaan immoo keetiin dirqama irraa kan balleessi ta'ee kabajaa fi jaalalaan si gaafadhaa jette. Guddaa galatoomii atillee na kabajjee na affeeruu keetiif. Gaafii tokkoffaan maqaan kee kan addunyaa fi yuutuubii tokkomoo garagara yoo garagara ta'e of nu barsiisi jedha. Ani maqaan koo kan yuutuubii irraa waleetuuf jedha. Ani maquma kiyya isa orijinaal raayin muree walee jedhee maqaan kiyya inni orijinaala inni sirrii addunyaan ittiin na beeku walalaadha jechuudha. Kan yeroo hundaa bakka garagaraattis ittiin galmaa'uu fi wanta hundaan namoonnis ta'ee manni barumsaa ta'ee paaspoortiin biyya arabaa kan ittiin dhufe ta'e hundi isaatu kan ittiin na beeku eenyudha walalaadha jechuudha. Ani immoo walaluma sananii LW fudhadhee L takka fudhadhee kan irraa gatee walee jedhe jechuudha. Malee maqaan kiyya waleenis kiyyumaa yaa walalaadha jechuudha guutuun isaa. Gaafii lammaffaan iddoon dhaloota iddoo dhalattee irraa eegaluun of nu barsiisi. Fakkeenyaaf ganda, aanaa, naannoo fi kan kana fakkaatu jedha. Iddoon dhaloota kootii ganda Daamuu Dhimbiibaa jedhama. Aanaan koo immoo Muunessaa, ganda Daamuu Dhimbiibaa aanaa Muunessaa jedhama jechuudha. Kanuma. Gaafii sadaffaan amma hoo eessa jirta jetti. Amma kan argamu Saa'ud Arabiyaa keessatti. Amala kee kan duraanii nuuf ibsi. Amalli kiyya kan duraanii ani waleen baay'ee gara laafettiidha. Garaan laafa. Ka amala ofii odoo namni namaa ibsee baay'ee bareeda. Namni immoo amala koo duraanii beeku. Ammaaf namoonni na bira jiran hin jiranii. Garuu gaafan biyyatti galee maatiin koo ta'ee namoonni naannoo amala koo akka siniif ibsanis siniif hin affeera. Ani qalaalumatti yoo of ibsee guddisoo osoo hin taane ani gara laafettiidha jechuudha. Nama kamiifuu garaan laafaa namatti hin dheekkamu kana amalli koo jechuudha. Gaafii shanaffaa yeroo barattu yookaan barataa turtetti ilaalchi akkamii hawaasa kee qabdaa turte bal'inaan irratti ibsi nuuf kenni. Ani yeroon barumsa baradhu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo elementarii baradhu fi yeroon barumsa baradhu nama baay'ee mataadhaan gadi jettuun ture. Nama kamuu naman kabajuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani waleen jechuudha agam biyyaa ba'een afaan baasee dubbadhe malee yeroon biyya jiruu fi mana barumsaa baradhu naman akkanatti ol jedhee nama laallee fi nama kabajaa hedduu nama qabuudha jechuudha. Inna barumsa kiyyas ta'ee mana barumsaa kiyyas ta'ee hedduu naman jaaladhu. Barattoota kiyyas hedduu naman jaaladhu. Akkasumas barsiisota kiyyallee hedduu naman jaaladhu jechuudha. Barumsa kiyyaa irratti baay'een jaaladha jechuudha. Barumsa guyyaa maatiin barumsa irraa hafnaan jedhaniyyuu
hin jaaladhu jechuudha. Nan bu'a jechuudha guyyaa sanii. Maaliif mana barumsaa deemu baay'ee waan hin jaaladhu jechuudha. Gaaffii jaaffaan barumsa kee irratti nama akkamii turte? Ilaalchi itti barumsaaf qabdu hoo maal fakkaata? Barumsa kiyya irratti cimtuu ishee cimtuu tokkoffaa baatus miti, ishee dadhabduu dhumas baatu miti, jiddu galeettidha jechuudha. Barumsa kiyyaaf kaka'umsa nan qaba, sirriitti tattaaffii nan qaba. Garuu haa ta'uutii immoo ammaaf garuu ani akka barumsa jaaladhuu fi akka barumsa kabajuun hojjettuu mana namaa ta'ee nan afanatti fakkaanne iddoo tokko gaheetaan argamaadha jechuudha. Garuu haa ta'uutii immoo ammaaf bakka yaadee fi bakka karoorsa hin geenye waan ta'eef haa ta'uutii immoo hundaafuu gaarummaadhaaf waan ta'eef kanaaf barumsa koo baay'een jaaladha. Ilaalchiin barumsaa qabullee baay'ee namatti tola. Ingidi gaaffii torbaffaan akkasidha. Amalli kee kan duraanii fi ammaa tokko moo jijjiiramee jira? Yoo jijjiirame sababa waliin ibsanuuf godhe. Dhugaa dubbachuudhaaf amalli koo kan duraaniitiif kan ammaatis tokkuma jechuudha. Amalli koo aga amma hin jijjiiramne. Maaliif ammallee baay'een garaa laafa, durallee baay'een garaa laafa. Nama tokkotti yoo nan dheekkame nama sanitti aarii irraa nafu deemee tanan dhiifa. Namni sunis nattoo balleesse bakka ani namatti gaddee yookaan namatti aarii jiraachuu hin barbaadu. Ammallee amaluma akkasii tan qaba. Kanaaf waleen gara laafettiidha. Ammas gara laafettiidha. Duras gara laafettiidha. Amalli koo waan jijjiirame hin qabu. Garuu haa ta'uuti obsa baay'ee argadhee jira jechuudha. Biyya Oromoo kanatti biyyatti obsa hin qabu. Fakkeenyaaf obboloota kiyyaa wajjin mana keessatti tasa yoo walitti dheekkamne dhugaa xiqqishuma ishii harkumaan na kabalan taanan du'een bada malee yookaan immoo wayin godha jechuudha. Yookaan meeshaan cabsa yookaan nama sanan ciniina jechuudha. Sababbiin isaa kanaan dura obbolaa koo hangafa hojii illee ture. Inni na rukute jechuudha. Na rukunnaan inni guddaa waan ta'eef ani isa rukutuu hin danda'u. Achumaan maalan godhee jaabbaa yookaan immoo isa akaafaa lafaan qoffirasan fuudhee tanan isa waan rukutuu hin dandeenyeef matuma kiyya ofuma burusse jechuudha. Iddoo kanatti yoo burusu lafti lafa saafaa guyyaa ture inni baay'inaan narraa jige saniin booda maatiin rifatanii obboleecha kiyyatti baay'ee dheekkamanii turaniyyuu jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu ani tuqaa hin jaaladhu jechuudha. Amala kiyya keessa ammas tuqaa hin jaaladhu, durallee tuqaa hin jaaladhu. Garuu obsa immoo baradhee jira jechuudha. Biyya Oromoo kanatti obsa sirriitti baradhee jira. Gaaffiin 8ffaan aadaa bakka itti dhaante yeroo aadaa bakka itti dhaante kan yeroo gammachuu aadaa itti gammachuu fi kan yeroo aadaa bakka itti dhalatte jedhamtu fakkaate. Aadaa bakka itti dhalatte kan yeroo gaddaa fi yeroo gammachuu fakkeenyaaf yeroo ayyaanaa kan yeroo cidhaa fi kan kana fakkaatan akkamitti kabaju jedhamtu fakkaate. Ayyaana yeroo gammachuu cidhaa fi wantoota garaagaraa jechuudha. Akka aadaa naannoo keenyatti garuu gaaffichi kee barreeffamni ifas naaf hin taane akka naaf galetti ayyaanni aadaa naannoo keessanii haala kamiin kabajamaa fi yeroo cidhaatis haala kamiin kabaju jedhanatti fakkaate. Yeroo cidhaa akka naannoo keenyatti cidhni yeroo ji'atti gale baatii tokkotti gale ollaan olitti yaa'ee hojii cidhaa san eegala jechuudha. Hojiin cidhaa kan eegalamu midhaan soraarraanii midhaan adda addaa qopheessuurraan jechuudha. Kana immoo ollaarraan jechuudha. Yeroo cidhaa immoo wal gargaarudha jechuudha. Aadaan naannoo keenya cidhaarratti walirratti hin gatanii hunduu waan qabanii wal gargaaru jechuudha. Wal gargaaranii cidha san diggisu malee warri eebeluu cidha qaba jedhanii kan irratti gatanii miti. Itti aanuudhaan immoo gaafa cidhni baatii tokko gahe waarsiisaa jedhama. Waarsiisaa galgala ni taphatama. Yeroo ammaa kana garuu ijoolleen ammaa balleessanii jiru. Yeroo durii sirriitti jira. Inna cidhni sirriitti taphatama, sirriitti sirbama, galgala waarsiisu. Haala saniin guyyaa immoo sirriitti hojjetu. Cidhni yoo gahees immoo haala bareedaadhaan cidhni sun inni jedha. Yaa viidiyoo hin dheerata malee wanta kana bal'inaan kan irratti dubbatan ture hin dheerata. Kanaafuu kana qophiin cidhaa isin jedha. Aadaan naannoo kee
kan yeroo gaddaa fi kan yeroo beekumsaa kan yeroo boqotaa fi kan kana fakkaatan maalti akkamitti godhamaa akkamitti ishee barreeffamni dogongora qaba garuu na oofalcha akka naannoo keenyatti yeroo gaddaa yeroo kan wanti tokko mana tokkotti gaddi wayii galee nama san cinaa baay'ee kan cinaa dhaabbatanidha maaliif gadditti seenee jira akkasumas immoo iddirii yookaan afooshni jira wanti sun afoosharraan yeroo gaddee mana sanatti gal midhaan garagaraa wanta akka barbaree wanta akka shiroo afoosha dubartiirra midhaanis jira haala saniin fuudhanii gadda isaan kan ittiin gaggeessanidha itti aansuudhaan immoo warra gadda itti gale sanitti galgala deemanii kaartaa kan taphatantu jira kaartaa san taphatanii waarsiisaa jedhu waarsisu achitti taa'u jechuudha namoonni hedduminaan agaa guyyaa 12 darbutti saniin booda immoo warroota gadditti gale san cinaa dhaabbatanii jajjabeessuudha keessummoonni dhufan immoo keessummoonni hedduminaan ni dhufu isaa sun immoo izinii jedhu iziniin kennamu ni jira kana fakkaata akka kanaaf immoo viidiyoo biraatiin yookaan bal'inaan irratti dubbachuu nan dandeenya jira maatii kee hunda maqaa maatiin kee hundaa maqaa maatii kiyya hunda isaatu maqaa isaanii waa maare innaa kan akkanumatti irra haa darbu maqaa maatii kiyya gaafa hangalessin barsiisa kanaaf irraan darba hundumti keessanuu isaanii jiru hundi keessanuu ni jiru jedha maatiin keessan meeqa jedhanatti fakkaatee maqaa osoo hin taane maatiin keenya mataan maatii keenya 8 jechuudha hundi isaaniitu jiru jedha gaafisa 11ffaani kan haati koo obboleewwan koo kan addunyaa kanarratti fidde 9 ture 9 kana keessaa takka gara rabbii deebite shamara obboleettii yaa angafaa turte odunaaf jiraatte naaf guddatte angafa turte garuu immoo nuuf hin kennine waaqayyo waan ta'eef gara rabbii deebitee jirti kanaafuu maatiin koo ammaaf kan jiran maatii 8 jechuudha. Ati meeqaffaa dhalattee jedha. Ani maatii koo keessaa arfaffaan dhaladhe jechuudha. Ati gaa'ila godhattee jirtaa jedha. Eeyyee gaa'ila godhadhee jira qaba. Yoo gaa'ila godhatte ijoollee meeqa qabdaa? Waaqayyo akkuma hawwii keetii naaf haa godhu malee ammaaf daa'ima hin qabu gaa'ila godhadhee gaa'ila keessa naman ture miti gaa'ila godhadhee amata tokko qofa biyya taa'ee gara biyya ormaa kana dhufe kanaafuu daa'ima hin godhanne asii galee immoo daa'ima godhachuuf hawwii guddaan qaba sin jedha gaafini kanuma irratti gaafii keenya goolamne jirra qophii wal baruu kanumaan xumurree jirra dogongora qubee na oofalchaa jettee jirti guddaa galatoomii waan barumsa nuuf ta'uu qophee barannaa walitti qubee wal barannaa walitti deebinee hadhaaf yeroo keenya qusachuuf jettee yeroo biraallee walitti deebinaa jechaa jirti eegaa ka qophiin keenya kanuma goolabee jira inna bakkan dogongoree fi wantoota gaafii gaafatame keessaayis wanti dogongoraa yoo jiraate na oofalchaa dhiifama naa godhaa hin jedha gaafii wal baruu kana fakkaata warroonni kiyyaa lammiitiin maatii taatan ammallee biraa hin hafinaa adaraa keessan walaa jajjabeessinu laayik sheer koomentii gochuudhaan nu faana turaa siniin jechuun affeerraa kooti manni keessatti argamu immoo istiidiyoon keessatti argamu istiidiyoo kiyyaa lammiiti waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa viidiyoo kana immoo hanga dhumaa dhaggeeffadhaa barumsa of keessaa qaba waa irraa barattu jedhee yaada guddaa galatoomaa horaa bulaa baay baay